irratti yaa galaanetiyyaa ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii ture bulbul farda badii caalu farda wanni farda waan fardaa soktachi keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani barri ture bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunu amma suura ka'esan farda hatame beetta entati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beetta ijoollee arsadi harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni YouTube keenya Odaa HD nagaan keenya jaalalaaf kabajaa bakka isin jirtan maratti isin dhaqqabu jecha warreen YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii YouTube keenyaatti akka dabalamtan isin gaafachaa har'a waa'ee artistii keenya kabajamaa jaallatamaa yoomiyyuu onnee uummata Oromoo keessa jiru artist Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa albeemii isaa waa'ee maali mallisaa jedhu qabadhee isiniif dhufeen jira haga xumuraa video ko kanaatti na waliin ta'an affeerraa kiyya yeroo hundumaati. Waggaan artist Haacaaluu Hundeessaa itti wareegame goof guyyoota muraasatu hafee maarree guyyoota hafte kana keessatti albeemii Haacaaluu Hundeessaa maali mallisaa jedhu hojjetamee uummata biraan goof qophiin hundi xumuramee jira. Waggaa raajii waxabajii kana keessa ture afgaaffii miidiyaawwan gaazexeessaa guyyaa waarii wajjin tolcheratti waa'ee albeemii isaa kan dubbate. Waan qabu fechuqi. Haacaaluu Hundeessaa jirra maalan jirra amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jira jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan tan callaa wani naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu himbaane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii Haacaaluun sirba isaa maalan jira jedhu erga hojjetee uummata biraan ga'een booda sirba lammataa jirra bullee barii arguuf jedhu hojjetee uummata biraan ga'uunsaa ni yaadatama. Ergasii sirba isaa jirraatti aansee eessa jirtu jedhu hojjetee uummata biraan ga'uuf otoo jechaa jiru kan wareegame. Ergasii sirba isaa eessa jirtu jedhu istiidiyootti dhiisee deeme. Istiidiyoodhaa fuudhanii hojjechuuf otoo yaalamaa jiru humni mootummaa bilchiginaa sirbicha butee fudhachuunsaa ni yaadatama. Ergasii sirba isaa galatoomaa jedhu guyyaa gootota Oromootti kan gadhiifame ta'uunsaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Guyyaa raacha'e ifa cillaaqfatu nu nyaate rafeene nuyi abidii kutu wareegame nu boode keessa kufeen kufu kan dhugaaf dhaabbatu haqa saffalmatu kufeen kufu badeenaafu kan dhugaaf dhaabbatu haqa saffalmatu galatoo. Ragaa waan qabu fechuqi. Haacaaluu Hundeessaa jirra maalan jirra amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jira jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan tan callaa wani naa dhugamuudhaan.